Qophummaan utuu dhugaa qabdu nama siif dubbatu dhabuu keeti. Fira baay'ee jiru keessaa dhugaa kee namni mul'isu hin jiru taanaan ati qophaadha. Qophummaan inni jalqabaa nama siif dubbatu dhabuu keeti. Abaluu moo jedhee gaarummaa kee nama dubbatu. Nama dhugaa kee mul'isu. Nama siif dubbatu hin qabdu taanaan qophummaa sitti dhaga'ama. Hundinuu sitti farada taanaan. Hundinuu sitti mura taanaan ani qophaa kooti moo jechuu jalqabdu. Namni gadameessa keessaa si wajjin dhalate qophaatti si dhiisuu danda'a. Obboleessaan obboleettiin kan gatame meeqa jira. Yeroo baay'ee fira tabdattu si gata. Lammaffaadatti qophummaa yoom sitti dhaga'ama beektaa? Utuu namni baay'atee jiru firaan naannoon eessumaan durbiidhaan marfamtee utuu jirtu nama harka si qabu gaafa dhabdu. Rakkina kee keessatti, chaalenjii kee keessatti, gammachuuf gadda kee keessatti nama gaafa dhabdu ani qophaadha moo jetta. Gaafa gaddaa nama si jajjabeessu gaafa dhabdu qophummaan sitti dhaga'ama. Ana abbaa fi haadha koorraa qophaan dhaladhe moo zariin hin qabu moo jetta. Kunoo anoo qophaatti hin dhiibamee ba'e jetta. Yeroo nama harka si qabu dhabdus bichanyinatiitu sitti dhaga'ama. Kan nuuf dubbatu Waaqayyoon jirutu ta'eeti. Silaa yoona bineensi nu nyaateera. Amma garuu ani qophaatti sin hin dhiisu jedhee inni waadaa nuu seene. Kan biraa kan siniif dubbatu siniifan ergaa deema. Qabanii fuula yaa'itti nu dhiyeessu. Kan nuuf dubbatu jira. Nu addeessu. Nu nuuf hin dubbatan. Kan nuuf dubbatu jira. Akka qodaa cabaatti darbatanii nu gatu. Nu nuuf hin dubbatan. Kan nuuf dubbatu jira. Gatamtee jiraachuu dandeessa. Nama si dubbatu dhabuu dandeessa. Fira si gargaaruu dhabuu dandeessa. Sabbar zeena harka qabeensi dabarsa siin jedha Waaqayyo. Ati qophaa kee miti jedheen sitti dubbadhame. You are not alone. Wanti biyya lafaa kana keessatti saayikoo namaa miidhu qofummaadha. Bichanyinati. Qofummaan gaafa sitti dhaga'amu tarkaanfii ofirratti fudhachuu murteessita. Of ajjeesuu murteessita. Baduu murteessita. Namni baduu qophaa murteeffata. Ka'eeman sokkamman jara kana baqadheedha. Namni of ajjeesu ofan ajjeesadee namatti hin mari'atu. Dhaqee moo uffannisa. Qophaasaa. Ichi ዓለም ላይ ብቸኝነት በጣም መጥፎ ነው። qofummaan tarkaanfii hamaatti si geessa. Maaltu immoo qofummaa sitti dhageessisa? Nama biliyeena 8 siqu biyya lafaarra jiru keessatti immoo akkamitti qophaa taatati? Mee namni akkamitti qophaa ta'a? Abbaa fi haadha qabu moo obboleessa qabu moo eessuma qabu durbiin qabu moo akkamitti nama qophaa ta'a? Maaltu immoo gadda achi baasee dhiibee achi baasee qophummaatti dhageessise? Waatu naa gale. Qophummaan namni dhibuutu hin taane namni akka garaa keetii dhibuu isaati. Qophummaa jechuun namni biyya lafaarraa yookiis mandaratti jiraattu keessaa dhibuu isaa utuu hin taane namni akka garaa keetii lafatti jirtu dhibuu isaati. Nama akka garaa keetii nama siif ta'u nama harkasi qabu nama si ceesisu dhabdennaan you are alone. Ati qophaadha. Maatii giddama gidduutti dhalatte nama siif dhaabbatu nama siif dubbatu hin qabdu taanaan ati qophaadha. Qophummaan sitti dhaga'ama. So qophummaan namoonni dhibuutu hin taane namni siif ta'u dhibuu isaati. Gaafa namni siif ta'u rakkina kee keessatti harka kan si qabu muddama kee keessatti aayisoo kan siin jedhu gaafa dhibuu qophummaan sitti dhaga'amti beektaa? Ammas keessaa namni taa'ee qophummaan itti dhaga'amaa jiru baay'eedha. Nama 2,300 taanee Kiristoosin utuu waaqeffannu fiil kan gochaa jiru qophummaa. Gola isaa keessatti qophaa, lafa hojii isaatti qophaa, rakkina isaa keessatti qophaa, argachuuf dhabuu isaa irratti qophaa. Kan qophummaan itti dhaga'amu jira ammas keessa laa. Namni garuu guutuudha. Nama akka garaa isaa dhabe. Namni baay'eedha. Nama isaaf ta'uu dhabe. Yaa nama akka itti rakkachaa jirtu ansiif jira siin jedha Waaqa. Kottu harka kee ol kaasi. Ati qophaa kee miti. Ganama kana Waaqayyo harka si qaba. Harka kee lachuudhaas ani qophaa koo miti jedhime. Waaqayyo naa wajjin jira jedhime. So qophummaan dhalli namaa lafarraa duguugamee badee miti kan ati qophaa taatu. Utuma namni si marsee jiru ati garuu yaadaan qophaadha.
Nama baay'ee jin utuu buna duddu ati yaadaan kophaa ta'uu dandeessa. Garuu wanti gaariin tokko jira. Namni utuu si bira jiru qophummaa sitti dhaga'amuu danda'a. Baraa deemi. Gammoojjii dhaqi. Baddaatti ol ba'i. Biiroo mootummaa seeni. Mana kee keessa taa'i. Birdi libsii jala dhokadhu. Boolla qotii keessa seeni. Waaqayyo inni iddoo hundumaa jiru asii wajjinan jira. Ol kaasi harka kee lachuu. Ganama kanaa kaase yanama qophummaa sitti dhaga'amaa jiru inni harka si qabu Waaqayyo sii dhufeera. Inni harka si qabu gooftaan kee sii dhufeera. Ofirratti raajame inni harka na qabu Waaqayyo naaf dhufeera jedha. Mee iddoo tokko dubbifanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 kaasnee dubbifanname akkas jedha. Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommota koo eegdu ani abbaanan kadhadha inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf. Maaliin isinii kadhadhe? Bara baraan isin bira haa jiraatuuf. Kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif kenna. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isan argineef isan beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isinii wajjin waan jiruuf isin keessas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu. Ani kophaatti isin hin dhiisu. Ani kophaatti. Waaw, la grasa prada laja. Wangeela keessaa dubbiin baay'ee nama jajjabeessu dubbii kanan. Ani kophaatti isin hin dhiisu gara keessan nan dhufa. Gara keessan nan dhufa. Yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee anan argu. Isin garuu ani waanan jiraadhuuf isinis immoo jiraachuu waan jirtaniif ana hin argitu. Ameen. Ela lakkoofsa 18 irra deebi'een dubbisa. Ani kophaatti isin hin dhiisu gara keessan nan dhufa. Ani kophaatti isin hin dhiisu gara keessan. Waaqayyo mee goora rakkinaa keessatti kophaatti isin dhiisu. Mana namaa keessatti kophaatti isin dhiisu. Dhukkuba kee keessatti kophaatti isin dhiisu. Gara keessii dhufa. Eenyu fa dhufu laga nama kana? Ilaa kunoo utuu qophummaan sitti dhaga'amu Waaqayyo dhufeensi barsasiin jedha. Qophummaan utuu dhugaa qabdu nama siif dubbatu dhabuu keeti. Qophummaan utuu dubbachuu dandeessu dubbatachuu dadhabdee nama sii dubbatu gaafa dhabdu qophummaan sitti dhaga'ama. Fira baay'ee keessaa namni sii dubbatu hin taanaan hin jiru hin taanaan. Fira baay'ee jiru keessaa dhugaa kee namni mul'isu hin jiru taanaan ati qophaadha. Ish dabalee qophummaan inni jalqabaa nama siif dubbatu dhabuu keeti. Nama siif dubbatu abaluu moo jedhee gaarummaa kee nama dubbatu. Nama dhugaa kee mul'isu. Nama siif dubbatu hin qabdu taanaan qophummaa sitti dhaga'ama. Hundinuu sitti farada taanaan. Hundinuu sitti mura taanaan. An nama hin qabu immoo jechuu jalqabda. Ani kophaa kooti immoo jechuu jalqabda. Tokko nama siif dubbatu gaafa dhabdudha. Lammaffaadatti qophummaa yoom sitti dhaga'ama beektaa? Utuu namni baay'atee jiru firaan naannoon eessumaan durbiidhaan marfamtee utuu jirtu nama harka si qabu gaafa dhabdu. Rakkina kee keessatti, chaalenjii kee keessatti, gammachuuf gadda kee keessatti nama gaafa dhabdu ani kophaadha moo jetta. Gaafa gaddaa nama si jajjabeessu gaafa dhabdu. Gaafa gammachuu kee gaafa hirmaatu gaafa dhabdu. Qophummaan sitti dhaga'ama. Ana abbaa faadha koorraa qophaan dhaladhe moo zariin hin qabu moo jetta. Kunoo anoo kophaatti hin dhiibamee ba'e jetta. Yeroo nama harka si qabu dhabdus bichanyinatiitu sitti dhaga'ama. Ila iddoo kanatti kan siniif dubbatu kan biraan isiniif ergaa jedhe gooftaan Yesuus. Kan siniif dubbatu kan nuuf dubbatu dhugaa keenya mul'isu hin jiru taanaan qophummaan nutti dhaga'amuu jalqaba. Ani immoo kophaatti isin hin dhiisu jedhe. Kophaatti isin hin dhiisu jedhe. Namni gadameessa keessaa si wajjin dhalate kophaatti isin dhiisuu danda'a. Maali? Obboleessaan obboleettiin kan gatame meeqa jira? As keessa baay'eetu jira. Firaan biin eessumaan kan gatame harka firaan kan gatame as keessa meeqatu jira?
Yeroo baay'ee fira tabdattu si gata. Akka qodaa cabaatti gatamee kan jiru rakkachaa kan jiru karatti hin ba'u dhabee muka qabataa dhabee kan rakkatu meeqatu jira as keessa. Amma utuu sin gaafanne. Maayin anoo namuma hin qabuudha namni baay'een. Ani nama hin qabuudha. Maal akkamittiin anoo namuma harka na qabu hin qabuudha. Yaa nama namni harka si qabu didee nama 19 as keessa anumatu harka koon isaan qabaadha Waaqan. Holkaasii harka kee gatamtee jiraachuu dandeessa. Nama si dubbatu dhabuu dandeessa. Fira si gargaaruu dhabuu dandeessa. Sabbar zeena. Torban kana keessa harka qabeen si dabarsa siin jedha Waaqan. Harka qabeen iyyuma keessaa si baasa siin jedha Waaqan. Mi harka kee raasi ani kophaa koo miti edgaa. Qabdaa Waaqayyoon. Qabdaa Gooftaa. Firri si gatuu danda'a Waaqayyo harka si qaba. Maatiin si gatuu danda'a Waaqayyo harka si qaba. Akkasii namni dhibuu miti qophummaan nama keessaa nama dhabuudha malee. Nama dhabuun hin danda'ama. Nama baay'atee jiru keessaa kan si dubbatu hin jiru taanaan nama hin qabdu. Nama hin qabdu. Kanaaf amma waan tokko naaf ibse Waaqayyo. Ani kophaatti sin hinniisu jedhe. Akka jechuun Waaqayyo nuuf hin dubbatu taanaan namni nuuf dubbatu hin jiru. Kiristaanni biyya lafaa keessatti ari'atamaadha. Kiristaanni biyya lafaa keessatti jibbamaadha, dhiibamaadha, hin dhiibama, hin jibbama. Kan nuuf dubbatu Waaqayyoon jirutu ta'eeti. Silaa yoona bineensi nu nyaateera. Way. Amma garuu ani kophaatti sin hinniisu jedhee inni waadaa nuu seene. Kan biraa kan siniif dubbatu siniifan ergaa jedhe. Kan maal ta'u kan siniif dubbatu. Qabanii fuula yaa'itti nu dhiyeessu kan nuuf dubbatu jira. Nu addeessu nu nuuf hin dubbatan kan nuuf dubbatu jira. Akka qodaa cabaatti darbatanii nu gatu nu nuuf hin dubbatan kan nuuf dubbatu jira. Karaa hundumaan yaa nama dhugaan kee dhokatee jiru Waaqayyo torban kana keessa dhugaa kee mul'isa sii jira. Ameen. Cabsee waa hojjeta sagaleen kun. Dhugaa kee sii mul'isa sii jedha Waaqayyo. Siifan dubbadda sii jedha Waaqayyo. Wara shakata doza laadiyaa. Utuu obboleessa obboleettii qabdu gargaarsa dhabuu dandeessa. Si'a tokko namoota tokko firrumtiyyuu dhimma isaan qabu. Si'a tokko nama tokko maatii humtiyyuu dhimma isaan qabu achi dhiibu. Keessuma namni kakuu maatiin iyyuu dhiibama. Yoosef ikkoo nama 12 biraazerii 12 qaba. Yoosef garuu obbolootuma isaatu gurguree mucaa kophaatti baase. Nama 12 gidduutti dhalatee mana hidhaa keessa dhaqee Gibsiin kophaa taa'utti kee. Abbaa fi isaas lafa inni jiru hin beekan. Yoosef abbaa abjuu sababa ta'eef obbolootumaan gurguramee obbolootumaan hin baasna gurbattii kana biyya keessaa jedhan. Yoosef hin baasanii. Yaaqoob abbaan isaa wajjin hin nanne. Dhageeffadhaa isinitti hima. Ribqaan haati isaa wajjin hin nanne. Obboloonni isaa wajjin hin nanne. Biniyaam kan obboleettii isaa gadameessa tokko keessaa wajjin ba'e wajjin hin nanne. Daan wajjin hin nanne. Ruubeen wajjin hin nanne. Garuu jara kana gidduutti dhalate mucaan qophummaan beeku. Gara qotosuuti. Ruubeen faatu hangafa. Daan faatu hangafa. Garuu mucaan isuma dhalate obboloota gidduu taphachaa guddate. Qophummaan itti nagaamu. Obbolaa 11 gidduu asiif achi isaan dhiibaa barbaadu achi dhaqee taphata. Barbaadu as deebi'ee taphata. Guyyaa tokko garuu abjuu jonnaan baasanii dhaqanii orma afaan isaan beennetti gurguran. Nama guyyaa tokko kophaa bulee hin beenne fuudhanii mana hidhaa keessa bulchan gurguranii. Lakkaa abbaa fi haadhi biraa hafan iyyuu obboloonni gurguran iyyuu Yoosef ejji Waaqayyo jira. Ol kaastaa harka kee haala tamma jirtu keessatti Waaqayyo si wajjin jira. Haala si marsee jiru keessatti Waaqayyo si wajjin jira. Mi'a kedhaame ofirratti dubbadhaa. Namni nagatee iyyuu edhaa. Eenyu si wajjin jira? Ol kaasii harka kee Waaqayyo naa wajjin jira jedhi dubbadhu. Waaqayyo naa wajjin jira jedhi dubbadhu yee. Ani kophaatti sin hinniisu. Maalitti kophaa taateeti? Maalitti rakkachaa jirta kophaa kee? Edabjuu kootiin namoota dhagaa baatanii gaara dheeraa kophaa isaanii tabba dhiibaniin arga. Tabba dhiibu tabba hasuma ol dhiibu. Maal jara kana namni harka qabu hin jiru moo? Namni isaan gargaaru hin jiru moo? Jedhee utuun dubbadhu namni uffata adii calaqqisaa uffatu tokko dhufe quba isaatiin qabee utuun gaaricha baasuun arga. Ya nama kophaa taatee jirtu
Maqaa gooftaa Yesuusin ganamatti Waaqayyo rakkina kee keessaa si baasu har'adha. Yerootti Waaqayyo gola rakkinaa keessaa si baasu har'adha. Yerootti Waaqayyo gola hiyyummaa keessaa si baasu har'adha. Mina masarkee si biraa harkaan qabiiti ati kophaa kee miti itti naa jedhime. Kan siif dubbatu kan si gargaaru Waaqayyo si wajjin jira hidhin. Hallelujah. Wajjin jira Waaqayyo. La shakata zabalaba. Galateeffadhu Waaqayyo si wajjin jira. Dhugumaan utuu namootaan marfamtee jirtu, utuu firaan marfamtee jirtu, yerootti qophummaan sitti dhaga'amu jira. Garuu ati kophaa kee miti. Hallelujah. Ilaame yeroo qophummaan sitti dhaga'amutti iyyuu kan hubadhu Waaqayyo iddoo hundaa jiraachuusaa. Waaqayyo bakka kan argamu Waaqa argamu ta'uusaa hubadhu. Kanaaf Yoosef mana hidhaa keessaa ba'uu danda'e, achii ba'ee mootii ta'uu danda'e. Akka rakkina kee kana keessaa baatu beektaa ammati. Fira dhabdeeyyuu, of harkaa dhabdeeyyuu, taayitaa dhabdeeyyuu, kiisiin kee zeeroo, akkaawuntiin kee zeeroo ta'eyyuu rakkinicha keessaa akka baatu beektaa ammati. Sababni isaa Waaqayyo gooftaan harka si qabasee jedha. Hin baamam. Hin ilaalin bitaan mirga kee ilaaltee qophummaan sitti hin dhaga'amin. Hora digla tora bidos magado hallelujah. Qophummaan sitti hin dhaga'amin. Inni Yoosefin mana hidhaa keessaa baase rakkina kee keessaa har'a si baasa. Haala si marsee keessaa si baasa. Hiyyuma si marsee keessaa si baasa. Mee harka mirgaa ol kaasi ba'uun hin danda'amaa jedhime. Hin danda'amu ree. Chalal hin danda'ama. Silaa Yoosefin ba'u. Kootu sittan hima. Yeroo qophummaan sitti dhaga'amutti nama biraa dhabdee qophummaan sitti dhaga'amutti waan tokko hubadhu. Waaqayyo gooftaan isa iddoo hundumaa jiru, Waaqa iddoo hundumaatti argamu ta'uusaa hubadhu. Kanaafidha Daani'eliin darbatanii boolla leencaa keessa buusan. Boolla leencaa sana keessa leenca malee abbaan isaan jiru. Leenca malee haati Daani'el hin jirtu. Leenca malee obboloonni Daani'el hin jirani. Leenca malee homtinuun jiru. Boolla gadi fagoo namni homtuu keessa hin jirre keessa gurbaa fuudhanii buusan. Lakkaa inni iddoo hundumaatti argamu inni Elshaadaayii ta'e immoo leenca bira jiraachuma. Daani'eliin oolchuudhaaf Waaqayyo dursee achi jira. Inni amanta yoo ta'e fira dhabdeeyyuu haalaan marfamteeyyuu ansi wajjin hin jira siin jedha Waaqayyo. Laphee kee rukutadhu Waaqayyo na wajjin jira jedhime. Utuu Waaqayyo wajjin hin jiru ta'e eenyutu baasa Daani'eliin afaan leencaa keessaa? Eenyutu isa oolchuu danda'a? Eenyutu isa baasuu danda'a? Amma garuu inni iddoo hundumaatti argamu lakkaa Daani'elii wajjin jira. Si wajjin jira an jechuun Waaqayyo jecha cimaadha. Ani si wajjin hin jira jechuun Waaqayyo dhukkuba kee keessatti yeroo hospitaala galtu, yeroo dhukkubsattee kophaa kee siree irra ciistu, yeroo waan gootu wallaaltee sitti bitaacha'u an si wajjinan jira. Hallelujah. Waan guddaa nama dhibu tokko isinitti hima. Saba Waaqayyo iddoo hundumaatti kan argamu ta'uusaa beeksisuuf jecha ansi wajjin jiraan Waaqayyo lafa namni siif ga'uu hin dandeenye sii ga'a. Lafa harki namaa sii ga'uu hin dandeenye harki Waaqayyo siif ga'a. Abbaa fi haadhi kee mana barumsaa dhaqanii maqaa galmeessanii dhimma kee sii furuu danda'u. Abbaa fi haadhi kee biiroo tokko dhaqanii dhimma tokko sii furuu danda'u. Garuu guyyaa rakkinaa sanatti, guyyaa du'ii hudheessi qabutti, guyyaa dhumaa sanatti isaan achi ga'uu hin danda'an. Iddoo hundumaa haala hundumaa bara baraan kan jiraatu har'aa kaasee Waaqayyo si wajjin ta'eera. Kanaafidha Isaayyaas keessatti maal jedha? Isaayyaas keessatti inni si uume inni si tolche ana jedhe. Inni si uumes si tolches ana. Kanaafis yaa Yaaqoob hin sodaatin hin na'inis jedha. Hin na'in hin sodaatin yerooti bishaan keessa adeemtu asii wajjin waan hin jiruuf. Kottu eenyuun bishaan keessa si wajjin deemu hin jiru. Waaqayyo ta'e malee eenyu jira? Bishaan keessa yerooti deemtudha. Akka jechuun namni dhibee yeroo bishaan si marsu. Bishaan keessa jechuun gamaa gamanaan si marsee kan jiru bishaan malee nama miti jechuudha. Galaana yaaddoo si marsee jira. Galaana dhiphinaa si marsee jira. Lafa firri hin jirre, lafa galaanni yaaddoo si marsee, lafa firri hin jirre, lafa galaanni dhukkubaa si marsee, lafa kophaa kee bishaanicha keessa deemtutti. Yerooti bishaan keessa adeemtu asii wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin. Ol kaasita Waaqayyo irraa kaasee si wajjin ta'e. Darbeeyo amma immoo maal jedha? Yeroota abidda keessa adeemtu sedha. Abidda dubbii. Hamma fakkeenyaaf innaa xiitiin dhuka'uu jalqabe. Haati mucaashee gattee baati.
inni kaan kootii isaa gatee ba'a. Inni kaan inni kiraanchii nufellee kiraanchii gatee xiqqoo mofoqoqaa fiigaa. Amma otoo dhugaasii wayii baname hundumtu ol gadhiisee sokka abidda keessatti ol dhiise. Ya lubbuu na baaseedha hundumtu. Inni kaan xaaraa ol yaaba. Waama namni hin goone hin jiruutu dhugaasii wayii ka'e gooftaan hin fidin malee. Amma gaalaaltaa abidda keessatti jedhama. Yeroo abidda keessa deemtu ansi wajjin waan hin jiruuf arrabni abiddaa si gubuu hin danda'u. Wal kaasnaa harka kee Waaqayyo irraa kaasee si wajjin ta'eera. Laphee kee rukuta dhume kana boodan sodaadhu edhime. Inni na wajjin jiru na ceesisa. Mee gotta dhugaan sinitti hima rakkattanii qophummaan sinitti dhagaameen beeku. Rakkattanii akka waan firan qabne akka waan nama wajjin kaleessa buddeen nyaattanii hin beekne akka waan nama kaleessa gargaartanii hin beekne fa'aa taatanii hin beektanii. Meetti yaada garuu nama dhibe moo nama akka garaa keessanii dhabdan nama bileessa saddeen nama biyya lafaarra guutee jiru keessaa qophummaan sinitti dhagaameen beeku. An sagaleen qabadhee dhufe namoota akkasiif rakkattanii yaa nama fira dhabdanii rakkattanii yaa nama michuu dhabdanii sabbar zeenaa. Kattaa keessaa bishaan ta'an baatee hin beeku du'aatu lubbuu godhata ta'e hin beeku akkaawuntii kee baankii waa galtee hin beeku torban yaadatamuu siif ta'a. Harka lachuu ol kaasee sin eebbisa torban yaadatamuu siif ta'a. Torban itti yaadatamtu siif ta'a. Harkicha raasii nan yaadatama nan yaadatama. Jedhi dubbadhu. Akkuma dubbattee yaadatamtee baata. Afuura Waaqayyoo yaadatamtee baata. Ilaan dubbisnamee iddoomma Isaayyaas 43 lakkoofsa tokko kaasaa dubbisa. Amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolches ansi fureera hin sodaatin. Ati kan kooti jedhes ati kan kooti jedhes maqaa keetiin si waameera. Amma fakkeenya jechuun ati kan kooti jedhe yoo maqaan kee bariisoo ta'e bariisoo yoo maqaan kee gammachuu ta'e gammachuu yoo maqaan kee burtee ta'e burtee maqaa keetiin si waameera. Ati eenyudha jedhe kan kooti jedhee si waameera hin sodaatin. Ishi yemmuu ati bishaan keessa adeemtu ilaalaga namni dhibee yerooti galaana yaaddoo keessa lixxee yemmuu ati bishaan keessa adeemtu ansi wajjinan jira. Yemmuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu. Nama 22 ergaa dhufe. Rakkina tamma keessa jirtu si fudhatee hin badu. Cufaa tamma keessa jirtu si fudhatee hin badu. Nan ci'a malee hin badu edame. Maaliif ofirratti raajanii nan ci'a malee hin badu edame. Tarii rakkinni si marsee jira. Tarii iyyuumni si marsee jira. Hin ceeta malee hin baddu siin jedha Waaqayyo. Ansi wajjinan jira siin jedha Waaqayyo. Eeshi paaster itti fufaa. Ibidda keessa yemmuu darbitu hin gubattu. Maal hin taatu? Hin gubattu. Jesus. Sababni isaa hoo? Itti fufaa. Ansi wajjinan jira. Arrabni ibiddaas hin qabatu. Sababni isaa hoo? Ani Waaqayyo gooftaan kee. Isa qulqulluu kan Israa'el. Ani fayyisaa keeti. Haleluuyaa. Amen. Ajjeesaa kee miti Waaqayyo fayyisaa keeti. Amen. Haleluuyaa. Ol kaafadhu harka kee lachuu. Ammaa kaasee amma baraa baraatti Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Argachuuf dhabuu kee keessatti Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ka'uuf taa'uu kee keessatti Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Nama dhibaa. Ani maal keeti? Ani fayyisaa keeti. Isa magaaziidhaan si muru miti. Arabii namaa magaaziidhaan si mura. Ani garuu si fayyisaa keeti jedhe Waaqayyo. Ani maal keeti? Meetti fufaa naa dubbisame. Ani Gibxin furee keetiif. Kuushiif Saabaas qooda kee nan kenna. Ati ana duratti gati jabeessaaf. Bira naa geessan gaa. Biyyi lafaa akka sadee si gateera. Sila dubbadheera qodaa cabaa nama gatii hin qabne jedhee si gateera mini biyyi lafaa firriyyuu si gate mini hojii madhabuu keetiin. Isumati birrii dhabdeef gatamteerta himmati. Isuma hojii dhabdee milkaa'uu dadhabdeef gatamtee jirta miti. Garuu Waaqayyo wanta inni jedhu laala. Ati fuula koo duratti. Ati ana duratti gati jabeessaa fi
ati ana duratti gati jabeessaa fi ulfina qabeessa waan taate. ulfina qabeessa waan taateef Waanan si jaalladhuuf. waanan si jaalladhuufis Qooda lubbuu keetii. qooda lubbuu keetii Saba warra kaan dabarsee nan kenna. saba warra kaan dabarseen kennaa. Ameen. amma iddoo kana sinii ila namni qodaa cabaa dadee si gata gatiin qabdu jedhee si gata waaqayyooma maal siin jedha beektaa ati fuula koo duratti gati jabeessaa jedhe. Ishi kottaa gaa waan sin gaafadha mi'a gati jabeessa keessaa warqee fudhanna warqii biyyee kuntaala shammoo warqee giraama tokko fudhattee galtamman siin kenna. biyyee kuntaala shan dhiistee moo warqee giraama tokko maaliif? Atis kana booda gatiin kee jabeessa. Namni baay'atee firanna beekta miti ammati maal goota baay'ina nama biyyeedhan waaqayyo tokkichi warqee inni ta'e harkasi qabeenya. Ol kaastaa gatiin kee guddaa ta'eera. Ishi namni yeroo warqee qofforee barbaadu warqee laga deemee qofforee warqee barbaadu suphee yeroo kutuu biyyee yeroo follossu abdiin kutata. Ishi biyyee safare kuntaala 100 suphee kuntaala 100 kuteen achi tuulee himata moo warqee giraama 2 argadee himata. biyyee kutee saneen himata warqee argate hoo arraakaasi waa yaaddee argadhu fa'i. Daayyaagilaa jabaa kiraasaa doolafaa ol kaastaa harka kee kana booda warra si gate dubbatta mitiin waaqayyoon argachuu keetiif galata qopheessita. waaqayyoon argachuu keetiif galata qopheessita. Kanadha ilala namni warqee ungulaalu warqee dhaqee laga keessaa barbaadu giraamaan baasu qotee baasu biyyee hin qofforaa biyyee achi tuula hin qofforaa biyyee achi tuula iji isaa biyyee irra hin jiru. Iji isaa maal irra jira? Warqee irra jira. Dhagaan follosaa achi tuula dhaqee bishaan galaana bishaan bira deemee akkana godhe xiyye cirracha irraa hammaa eegata. Iji isaa maal irra jira? Warqee irra jira. Arraa kaasee amma bara baraatti iji waaqayyoo sirra jira. Maaliif ati gati jabeessa ka? Ati fuula koo duratti gati jabeessaa jedhe. Sakaan inni ilaalu waaqayyo simaan ilaala, simaan eega, simaan to'ata. Maqaa gooftaa Yesuusiin arraa kaastee ati eegumsa waaqayyoo keessa jirta. Ittaansee maal jedhe gaa? Gati jabeessisa kana. Ittaansee ati fuula koo duratti ulfina qabeessaa jedha. Namni tuffatee si gateera. Ulfina qabeessaa jedha. Barcuma ulfinaa irra si teessisuu barbaade. Namni kosima wayisisee ta'uu danda'a, rakasa wayisisee ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu maal jedhe? Ati fuula koo duratti ulfina qabeessa. Ittaansee yoo sadaffaa irratti waanan si jaalladhuufi jedhe. Waanan si jaalladhuuf. Yeroo bishaan keessa deemtu si wajjin nan jira. Si jaallata ka? Si jaallata. Gatii kee guddaadha. Gatiin kee guddaadha maqaa keef salphaatti ija isaa sirraan kaasu waaqayyo. Iji waaqayyo sirra jira. Ila akkuma warqee yeroo ungulaalan cirracha isaa biyyee isaa irraa fuudhanii gatanii warqee keetti ilaalan. Kana booda mee waaqayyo rakkina kee sirraa gatee, iyyuma sirraa gatee, abaarsa sirraa gatee addan si baasa siin jedha. Si mul'isa siin jedha. Mee kottu gaa rakkina kee ofirraa gati, iyyuma ofirraa gati darbadhu. Gati darbadhu ofirraa. Yesuus isa si awwaale sirraa gateera. Mee ba'ee mul'ata jedhaa dubbadha. Asii ba'ee nama mul'atu tokkotu jira. Asii ba'ee nama mul'atu tokkotu jira. Halleluuyaa jedhame. Angaruu waan tokko na dhibaa. Suphee biyyee amma kanas follosanii qotanii qofforanii iji namaa akkamitti warqee argaa? In argaam iji namaa warqee. Suphee kuntaala 10 ol irraa gatee lafa keessa seenee lafa keessa lixeeti. Xiqqoo immoo fuudhee ba'a. Isheen xiqqoo akkeettan maaree dhufee gabateetti naqee bishaanitti naqee bishaaniin godha. Maaltu jira ishee keessa? Warqee jira. Hunda kanaa keessa biyyoo ishee awwaale keessaa baatee warqee mul'attee dhuftee quba namaarra, dhuftee morma namaarra, dhuftee gurra namaarra teessi. Dhuftee funyaan namaa urtee teessi. Iddoo gaarii kennamaaf. Yanama 13 waa tokko siin jedha asii baatee iddoo gaarii irra teessa. Jedhime ba'ee mul'ataa hidhame. Akkeechume hamma waan tokko na dhibaamnuun. Kiristiyaanni cooba galaana keessa jiru miti. Galaana cooba keessa jirudha kiristaan. Ela coobi galaana keessa jiru hin mul'atu. Xabbitaan
Galaanatti naannatiin xabbitaanii mul'atu keessa. Galaanni silumaa mul'ataadha. Biyyi lafaa galaana. Kiristaanni garuu xiqqooma isheetu mul'ata lafa jirtu. Nuti gaa cooba galaana keessa jiru tuntaan galaana cooba keessa jiru. Cooba keessa galaana jira. Indazii maalet xabbitaa galaana ta'a kiristaanni ishee. Kiristaanni xiqqooma isheetu lafa raasa. Siniin galleemmayyuu laa irraan deebi'a. Irra deebi'ee sinitti hima. Nuti cooba galaana keessa jiru miti. Galaana cooba keessa jiru. Galaana cooba keessa jiru jechuun xabbitaa kana keessa galaana jira jechuudha. Galaana cooba keessa jiru. Xinnooma isheetu barbaadamtuudha. Ishi sittan hima. Warqeen cooba garuu maal of keessaa qabdi? Galaana of keessaa qabdi. Nuni galaanicha hin mul'annu garuu. Kanaafi kiristiyaanni cooba galaana keessa jiru sadokatu tuntaan. Galaana cooba keessa jiru. Galaana garuu cooba keessa jira. Saayiziin isaa xiqqoo fakkaata. Galaana garuu keessa kan jiru. Xabbitaama sana keessa waan guddaa jira. Akkuma warqeen giraamni 5 dhagaa kuntaala 200 caalu. Dhagaa kuntaala 200 duddatti baattadhu galii moo giraama 2 fudhadhu galii utuu jedhanii fudhatta warqee. Warqee barbaadda maaliif? Achi keessa kan jiru abbaan 200 jira, doolaarri jira, yiroon jira, warqattii ma keessaa. Yoo barbaadde dattee yiroo taati, yoo barbaadde dattee doolaara taati, yoo barbaadde Itoophiyaatti deebitee birrii 60 taati, warqattiitu. Dhagaa garuu Ameerikaan jettu dhagaan. Warqeen garuu laga keessaa, suphee keessaa baatee ekspoorti taateeti Ameerikaadatti. Biyyee fi Ameerikaa dhaqee ergee hin beekon. Isheen garuu laguma keessaa harkuma qotee bulaan qotamtee kaateeti qoy lafa naquun beekana baasaa jirtaachi. Hin kaati, hin sokkiti. Yoo barbaadde Yurooppii, yoo barbaadde Ameerikaa. Garuma carraan ishee baasirra baate. Lafa dhattutti doolaara taati, lafa dhattutti yiroo taati. Eessaa baate? Laga keessa goda sanaa baate. Rakkina kee keessaa baate atis nama guddaa taati. Eewun akka ba'u amanu. Ol ka'ii dhaabadhu. Harki Waaqayyoo si wajjin jira. Harki Waaqayyoo si wajjin jira. Harka keelachuudhaas harki Waaqayyoo na wajjin jira hidhimee. Haala kam keessatti dibati Waaqayyoon si keessa jiru ba'ee mul'ata. Amma rakkinni keenya nama dhabeenna malee Waaqayyoon akka qabnu hin beeknu. Namoota dhabuu keenya boonya malee Waaqayyoon qabaachuu keenyaaf immoo boonnee hin beeknu. Kottu nama dhabuu keef hin booyini, Waaqayyoon qabaachuu keef booni. Bakka qabda waan. Qabna Waaqaa, qabna Waaqaa, qabna Waaqaa, qabna Waaqaa. Mee faarfannaa kan. Inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, isa tabbaa keenya. Inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, isa tabbaa keenya. Qabna Waaqa, qabna Waaqa, qabna Waaqa, qabna Waaqa, qabna Waaqa. Mee warri qabdan. Qabna Waaqa, qabna Waaqa, qabna Waaqa. Inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, isa tabbaa keenya. Inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, isa tabbaa keenya. Inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, isa tabbaa keenya. Inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, inni Waaqa keenya, isa tabbaa keenya. Isin dubbatini taa ilaalichaani waa Waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaani. Isin dubbatini taa ilaalichaani waa Waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaani. Afaanuma salphina kee himetu deebisee ulfina kee hima nama Waaqayyo ulfeesse. Nama Waaqayyo ulfeesse hundumaatu kenna barcuma. Nama Waaqayyo ulfeesse hundumaatu kenna. Hinaaftuun jibbini keenya lolaan Waaqa, 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 keenya lolaan jalloota
Esendubbatini tailalichani wawagai Guya guyadani Esendubbatini tailalichani wawagai ogodu Guya guyada Avanuma salpina ke himetu Ulfina ke hima Namawagai ulfese Namawagai ulfese Namawagai ulfese Dandi kajelche Siyadem sisa Ichanabtota Lafalal chisa Balbaladina kemmo Lal chisa Kenya lolan waka Kenya lolan Kenya lolan waka 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 Kenya lolan El chada hida dandada 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 Koba samure wagayoda 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 El chada hida dandada 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 Koba samure wagayoda 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 Hindi matina apagarida Hindi matina matina gada apagarida yesuna apagarida yesunafe apagarida yesunafe Eshe Dhugaadhaan ergaan irraa namoota baay'eef chaappeffamaadha. Wangeelatti kan amantu sagalee Waaqayyootti kan amantu ani kophaa koo miti jedhime. Fira dhabuu dandeessa, nama harka si qabu dhabuu dandeessa, nama si gargaaru dhabuu dandeessa, nama ayizoo siin jedhu dhabuu dandeessa. Ati garuu kophaa kee miti. Inni si gargaaru Waaqayyo si wajjin jira. Halleluuyaa jedhame. Alaamana uursaati halleluuyaa jedha. Dabala seetan na dhaga'u. Ati kophaa keetii ree? Ani kophaa koo miteedha. Amma mee Yoosefin mana hidhaa keessaa kan baase obboloota isaati moo Waaqayyoodha? Yoosefin mootii kan taasisee abjuusaa dhugoomse nama gargaareeti moo Waaqayyoodha? Maal si dhibire? Kunoo Waaqayyo torban kana keessa si gargaara. Kunoo siinis Waaqayyo si gargaara. Mi akka jedha ani of harkaa hin qabu jedha. Firar kana qabus hin qabu jedha. Garuu Waaqayyoon qabaa jedha. Inni amantaa akka Waaqayyoo kan keete. Torban kana keessa tulluu ulfinaa irratti mul'atta. Torban kana keessa gaara galataa tolbaata. Cabsitee darbita. Fuudhi siif haa ta'u, fuudhi siif haa ta'u, fuudhi. Halleluuyaa, halleluuyaa, halleluuyaa. Yaa nama namaan gatamtee jirtu arra Waaqayyoo yaadatamtee baata. Harka Waaqayyoo si yaadata. Namaan dagatamu siina yaadatama. Guyyaa kee gooftaa koo gadi jechaa nafu ittimi hin fayyamcamne koo namni nama namu ijaareetu deegaa 𝗟𝗶𝗀 Ataitu hana guyyaa duuma kotti sana gargaaro itangala naman dagatamu sina yaadatama Guyyaa kee gooftaa koo gadi jechaa nafu jechuufan jira sin fayyamcamne koo namni nama namu ijaareetu deegaa hakateetu hara guyyaa duuma kotti sana gargaaro harka namaatti cabdi harka Waaqayyoon fayyitee galta.
Madaa dhokataa irraa fayyitee galta.